akkam jirtu hordoftoonnii fi daawwattoonni miidiyaa sanyii nagaa biyya keessaaf biyya bakka kee jirtanii baga gooftaan eegamtanii yoo nageessan jecha har'a ammoo keessummaa nama guddaa fi nama ajabaa tokko Pastor Abel Abiyooti qabadhee dhuuf hijira meemee isaa wajjiniin wal bartu meemee of ibsamii al tokko. Egaa ani nama hojii wangeelaa guddaatti Wallaggaa kaasee amma addanaatti hojii guddaa hojjetudha. Soortuu waldaa kiristiyaanaa Assembly of God kan jedhu hiika afaan keenyaatiin immoo waldaa yaa'ii Waaqayyoo kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo aanaa Malkaa Gafarsaatti kan argamtu paasterii olaanaa ta'een achi keessatti hojjedha. Ishi Pastor meemee al tokko haala waldaa keessanii haala keessa jirtanii mee dhaggeeffattoota keenyaaf dubbadha. Egaa akkuma beekamu ce'umsa shaggar keessaa lafti waaqeffannaa mana amantaa keenyaaf kan kenname yoo ta'u jalqaba gizee naannoo waldicha ijaaruudhaaf yommuu gara lafa nuu kennameetti darbinuu rakkoo ijaarsa seer-maleetiin hawaasni naannoo nurraa diigamee ka'ee garuu gargaarsa Waaqayyootiin waldaa kiristiyaanaa kanaa tabernaakilii yookiin addaraasha yeroo kan jedhamu karaadhuma warra adiidhaa gargaaramnee irrisaa nu ijaaramee jala akkattiin jira. Guyyaa har'aatti immoo akkuma isin agartan waldichi maal akka inni fakkaatu akka isin agartan hojjechuu harka Waaqayyoo qabeenyi hojjechuu harka Waaqayyoo nama dhabisiin daangessu waan ta'eef hojiin guddaa waldaa keenya keessatti hojjetamaa akka inni jiru caalmaatti argaa ooltanitti waan ta'eef gara fuulduraatti immoo Waaqayyo maal godha isa jedhu gana abdiidhaan isa eegaa. Gabaabumatti saba keenya biyya keessaa jiru kun maaliin akkas kan simbiran qabatan barbaadu gabaabsa kaasaa. Waldaan kun waldaan Assembly of Godin yookiin immoo waldaa yaa'ii Waaqayyoo yuuniversaaliidha. Waldaa nam tokkee yookiin immoo mul'ata abbaa tokkoo miti, waldaa abbaa mul'ataa miti. Waldaa tokkummaa waldoota kiristiyaanaa keessatti kabajamtee seeraan deemtu waan ta'eef namoota keessaaf bakkee jiranitti dhaamsa dhaamnu dhagaa bu'uuraa iddoo sanatti taa'ee jiru ijaarsa waldaa kiristiyaanaa kallattii kamiiniyyuu akka nu gargaaranii fi waamicha guddaa isaaniif dhiyeessina. Ifamati egaa dhaggeeffattootaa fi akkuma isaan jedhanii har'a isaan bira deemee achi tureen haala isaan keessa jira haala baay'ee namatti hin tolle keessa jiru wanta qablaadhaan paasterii kana bira akka dhaabatan abdiin qabaa ulfaadhaa eebbifamaa dhaamsa dhumaanuuf hima. Dhaamsi koo inni dhumaa kiristiyaanonni handaara lafaati amma handaara lafaa jirtanii lafa dhugaa baay'ee namni hin jaallatu obboleessi keenya faarfataa iddoo isaa humna isaatiin beekumsa isaatiin waan qabu nu bukkee dhaabbatee konferensii gidduu kana gaggeeffamaa jiru nu deeggaraa jira. Dhaamsa nun isinitti dhaamnu amma dandeettii keessanii ashawaa dhagaa wantooti baay'een feerroo kan jedhamu jira darbee bilookeettiin ganaantineedha puutingiin booroo irraan ba'u jira.
hojii guyyaadhaa guyyaatti waldaa sana keessatti geggeeffamu viidiyoodhaan yuutuubii sanyii nagaa isaan qaban irratti akka kallattiidhaan isaan dhaamsa kana nuu dhaaman nuun hojii maata keenya nagarsiifna. Amma Waaqayyo isin gargaare kan waan qabdaniin nu bukkee dhaabbadhaa. Lakkoobsa herregaallee yoo gaafate isinii keenya kan nama dhuunfaa yoo barbaachisa ta'es yoo nama dhuunfaa yommuu ittiin jedhu koree ijaarsa manaa jedhee paastariidhaan kan hoogganamu. Fakkeenyaaf waldaa eeddoo ofiisii qabdu waan ta'eef maallaqni Waaqayyo isa isaan irraa fasasii argatanitti hin galu inni ijaaramu waan ta'eef tarii maqaa kootii yoo galeellee hojii wangeelaa kana amanamummaadhaan akkan hojjedhu namni Waaqayyoo kun kallattii qulqullaa'aa ta'ee dabalataan immoo ragaan koo macaafa qulqulluu akka ta'e isiniifan qulleessee dubbachuu barbaada. Dhaamsi koo inni dhumaaf xumuraa adaraa yaa saba Waaqayyoo nu bukkee dhaabbadhaa. Lafti mootummaatu nu laatee hin binne miti. Lafa kanarratti ijaarree xumuruudhaa yoo baanne tarii egar waan nurra ga'u hin beeknu waan ta'eef ariifadhaa nu bira gahaa inni dhaamsa keenya dhaammanna. Akkuma agartanii waldaa isaanii kana waraabuuf irra waldaa isaanii kunoo akkama fakkaata ilaalaa kunoo akkana fakkaata fi adii wanta baay'ee nama gaddisiisa. Egaa akka bira dhaabatanii abdiin qabaa eebbifamaa torbee immoo keessumaa biraa walitti deebinaatii naaf ulfaadhaa.